يا الله يا مولا يا غفار نوغوتي وهندا يا رب نوتم سنستي إياني موتيو كرأتن نمهن فني أرقال كنيغو يا إسا يومون رفني كنو هن أرقتوان نتمدني ميدا في نفوري أما سكرني وانتي سوار وانوف نسي ملين قمنو كران تاكن جرو بك اتدمنو كناف سوار واننو هل كنيغو يا رب نوف كناف سوار واننو هل كنيغو يا رب تمسي في لميات بيا جرو فوي فچو بيا إراياته كنو أرقا جرتن وانت جرتاته جرين يلبته جرون اتلفاته فستالين جراتي هجون إراياته فستالين جراتي هجون إراياته سياچي سوق نمني نمتاته أرجو أبني ملء هدونا ما يونا لبون إساباته أرجو أبني ملء هدونا ما يونا لبون إساباته وبلي وانتي يا وربيا كيسا ديك أقودن جنة جارساف درجة جيسان وبلي وانتي يا وربيا كيسا ديك أقودن جنة جارساف درجة جيسان ركو ساني أرجامي أكمتيسا جهي كان كيبه وانت سر ملون مروهن دنديسا جهي كان كيبه وانت سر ملون مروهن دنديسا وان biraa godhuufi yoo humnaan dadhabdee feestaalii uffattee sagalee ta'uufi sila maaliif dhabdee beekaa yaa jarana wanti kunnoot jedhan kunootiin hin hafuu garuu naaf hin galle hedduun nama kennaa maaliif akka rafuu garuu naaf hin galle hedduun nama kennaa maaliif akka rafuu yoo jarri feestaalii qaamatti uffatee dhagaa irra ciisuu ijaan arguuna fee dhageetti maangurraa naman gaddisiisu kuwaan iyyan malee namaan cal'isiisu kuwaan iyyan malee namaan cal'isiisu jaranan taa'inaa ol ka'aatiin iyyaa maaliif waan dubbanne isin warra biyyaa jechuun dhagahaa jaranaa mata dureen kenna abbaan biyya tanaa hadaraan taa'inaa waa jedhaa jaranaa furmaatatti ilaalaa ka'aa lammii tanaa furmaatatti ilaalaa ka'aa lammii tanaa gaaf nuti cal'ifne ormi maan rakkatee waan fedhe hojjeta mirgayyuu argatee hayyoonni dubbatan bar duruu mammaaksaan dhagahi dubbadhee jecha san si ibsaa sa'abbaan gaafa cabse ormi jaballeessaa jedhanii dubbatan hayyoonni kaleessaa yoo akkuma jedhan dubbiin taate malee ol kaanee haa taanu hundinuu sagalee ol kaanee haa taanu hundinuu sagalee yaa ijoollee teenna warri biyya alaa waa sinidhaa madhaa dhagahaana jalaa obbolee wantiyyaa waasinidhaa madhaa dhagahaana jalaa yoo lubbuun jiraanne hojjechuu dandeennaa koottaa ka'aa galaa karaa biyya teennaa san jechuuf durumaa yoom karaa argatte jaalattee hin teenne duraa hin rakkatte jaalattee hin teenne duraa hin rakkatte yaa rabbi hin garta rakkoo lammiitiyyaa tumsa namaan qabnu yaa rabbi hin garta rakkoo lammiitiyyaa tumsa namaa dhabne nuu tumsii fi galchi ati karaa biyyaa nuu tumsii fi galchi ati karaa biyyaa akkamiin cal'isa obboleewwan tiyyaa ani haa miidhamu miidhaan keessan kiyyaa akkamiin cal'isa obboleewwan tiyyaa ani haa miidhamu miidhaan keessan kiyyaa silaa kayaataniif duraan isin biyyaa jiruu fooyyeffatanii galuuf karaa biyyaa yaa rabbi tumsii fi obboleewwan tiyyaa dhagahaa ijoollee wanti beekuu qabnu dhagahaa ijoollee wanti beekuu qabnu kunoo ijaan garraa tumsa namaan qabnu inshaa Allah jedha garuu tumsa rabbii guddaa nuti hin dhabnu ammaa isin baasa rakkoo tana keessaa bakka jirtanitti du'aa'ii jabeessaa akkanuma turre beeka yaa ummata hardhaamii kaleessaa beekaa akkanuma turre hardhaamii kaleessaa bakka kufanitti hafuun iman jirree isinii haa tumsu mootiin qabu irree bakkuma kufanitti hafuun iman jirree isinii haa tumsu mootiin qabu irree maal isinii godha ani sumnan qabu garuu waan danda'uun isinitti hin dabu jedheetiin qopheesse waan haganaa kana narraa tuffatinaa fudhaa yaa jaranaa jedheetiin qopheesse waan haganaa kana narraan tuffatinaa fudhaa yaa jaranaa narraan tuffatinaa fudhaa yaa jaranaa. Akkuma obboleessi kiyya amma walaloodhaan kallattii walalootiin dabarse kana ka'a obboleewwan kiyya. Namni silaa aqlii rabbi sitti kennee sammuu kan sitti kenneetiin hin jedhe lammii kennaa ka biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaatti hin jedhu kan halkanii guyyaa simmintoo irratti uffata dhabanii feestala gurraacha uffatanii feestalli sun immoo qaama isaanii akka
sooshaal miidiyaa irratti argitan san qaama isaanii shashamsee ciccireetiin hin jedhe kan hanga ammaatti mootuu rakkoo guddaa keessa darraa guddaa keessa kan jiran kan namni kamiinuu sagalee yoo waan biraa dhabdan kallattii kanaan sagalee ta'uu fi hin dadhabina akkasuma mootuu kaasata warri biyya keessa jirtan kaatanii yeroo biraatiyyuu yeroo qaraayyuu wantoota biraatiifuu baay'ee olii gadi fiigaatiin hin jirra yeroo mootuu obboleewwan keenya akkatti mootuu darramaatiin hin jiran kan yoo gabbaanee sagalee hin ta'iniif yoom sagalee taanaaf erga mootuu sila jarri dhumanii hin jedhanii sagalee taanamoo akkuma beekamu kan namni tokko erga asirraa dabree duuba waan isaa dubbatuun aadaadha nu biratti garuu waan akka isan dhiisneetiin mootuu obboleewwan keenya darramaa jiran kanaaf gadi baanee sagalee haa taanuu hin callisinaa keessattuu namni kamuu namni qaamni ilaali kamiinuu sheekarraa ta'ee barsiisaa irraa ta'ee hojjetaa mootummaa irraa ta'ee shabaaba ta'ee manguddoo ta'ee namni kamuyyuu gadi bahaatii waa'ee lammii keenyaa kan dubbadhaa daraa amaanaa isiniin jenna inshaallah akkasumatti mootuu itti deebinaa yeroo biraatiin saadam yaada'uu qabaat. Galatooma isiniin jecha yaada baay'een qabu. Akkuma jedhes duras humnaa fi dhabee jennaan humnas hin qabu maal taha waan jedhu namni waan harkaa qabu darbate luynan jedhamu jechaa fi haguma rabbiin na laaffise waan kanaan jedhee ammas nuti warri waa baratu kana haasahu namni rabbiin qabeenya sitti kenne ka dunyaa qabdu dunyaan akkasuma ka afaan qabdu afaaniin waan isin irraa maluun hin taa'inaa jabaadhaa ol ka'aa dhaabadhaa obboleessa keenya obboleettii teenya achi jira haa tumsinuu fi sagalee haa taanuu fi waan biraa yoo dadhabde bakka jirtutti rabbiin kadhatuun amaanaa sitti haa ta'u lammiin biyya keessaa kaafiraa fi islaam osoo hin jenne tokko ta'a ol ka'aa waan kanaaf iyyadhaa sagalee taha addunyatti iyya akka rabbi furmaatanuu fuudhodha obboleessa kiyya shee ukaashaa nagahaa yoo hagana jedhu baqaatii kanuma yaanni kiyya guddaan qabu.